Ummanni Oromoo aadaa fi duudhaa isaa kan ganama dhugeeffate yaadaa fi qorqabbiin waa hunda gadaa keessatti hammatee ittiin jiraataa ture. Gadaan Oromoodhaaf waa hunda gugee dhugaa ilmoo waaqaa taatee bu'uureeffatee baroota dheeraaf Oromoo sirna dimokiraasiin bulchaas barsiisaas uummata cimsee arraan gaheera. Gadaan dhugaadha. Kanaaf dhugaa gadaan qabduun Oromoon mari'atee walii galee qe'ee fi biyya isaa wal qoodiinsa tokko malee tokkummaan eegaa ture. Oromoo gadaan ijaaramee baroota dheeraaf biyyaa fi qe'ee isaa gabaroomsa hanqisee Afrikaa keessaa Itoophiyaa bilisa baasee tokkummaa gurraachota Afrikaa guutuu addunyaatti dhaadheesse bu'uurri gadaadha. Gaafa ilaalchonni biyya alaa hojii faallaa gadaadhaan babal'isuu eegalan gummaan Oromoo gadaan ijaaramte qisaasamte tokkummaan dur jiru laafaa dhufe. Sirni gadaas lafa baay'eetti Oromoo harkaa badee yartuu fi galtuun Oromoo gargar qooddee yaadaa fi qorqabbii isaa bittinneessite qabeenya inni qabu lafti osoo hin hafin saamaa turte. Sabni guddaa fi abbaan duudhaa ofii harkaa qabu Oromoon biyyaa fi qe'ee isaa irratti hunda baachaa danda'ee lubbuu qaalii aarsaa gabbaree hundas kabajee dhugaa gadaan qabduun ifaa baay'ee godheeram. Maali rajjata? Dachee irra jira. Dachee rajjataati. Makiina maali irra deema? Dachee irra deema. Hunduu lafa dachee irra deema. Dachee roobila bicha irra keessa deema. Garuu kana arga. Inni garuu dachuma kana irra deema. Dachuma irra deema. Roobila suni sooree masgaa ciraaruu jedhee asu. Guyyaa gadaa tanaafti Itoophiyaa baatti. Itoophiyaa muluu baatti. Gaara baatte. Gaara kana eentu baata isii? Gaara laaltu agartu kan dhiibamne kana dachee tana baata isirratti magre beekta. Lagni isirra yaa'a beekta. Namni isirra yaa'a beekta. Dacheen tuni maaliif si baatti hojjette? Isbiimaa baatti hojjette. Guyyaa gadaa kanaati. Guyyaa Oromtichi malkatti bahee gafarsatti bahee abeet jedhu nu baatti. Hayyoonni fi namoonni dhugaa fi gadaa Oromoo maqxe deebisuuf baay'ee carraaqanii daandii qabsoo tokkummaa Oromoo saaqanii bu'aa gaarii mul'isanii milkaa'anis ni jiru. Sirna gadaa lafa baay'eetti addaan citee Oromoo achi as dhuftee isaa dagachiiftee deebisuuf miseensota gadaa ijaaranii sirna bulchiinsa gadaa hojiirra oolchuuf kan hojjetan abbaan duulaa obbo Dinquu Dayyaas faan gaheen isaanii guddaadha. Saba aadaa safuu duudhaa sirnaa fi falaasama gurguddaa addunyaadhaa arjoomedha. Sirna gadaa, sirna guddifachaa, sirna gumaa wayim araara buusuu fi sirna moggaasaa addunyaaf arjoomee jira. Sabni guddaan kun aadaa fuudha fi heerumaa, aadaa nyaataa, aadaa sirbaa, aadaa uffannaa akkasumas aadaa hojii wayim daboo fi kan kana fakkaatan qaba. Aadaa boonsaa keessattuu sirna ittiin maqaa ijoollee isaa moggaasu kan hammachiisa jedhamu qaba. Gaafa maqaan saba Oromoo ka'u amantaa waaqeffannaa sirni gadaa fi aadaawwan garaagaraa maqaa saba Oromoo waliin wal faanaa kaafama. Dhaloonni qubeessii warraaqsa sirna gadaa deebisuuf taasifame faana bu'uun hojii gadaan qabdu itti fufsiisuun hojii cimaarra jiru. Gufuu jabduun wareegama kafalchiiftullee yoo jiraatte sochii fi godaansa gadaan jila baatee sirna gadaa raawwachuuf taasiftu waajjilchan hin dhorkitu. Barattoonni sirriitti barachaa jiru jechuudha. Ammallee bal'achuu qabu. Istiriin isaa sirriitti kaa'amee galma mataasaa horatee barattoonni barreeffamaan osoo hin ta'in kallattiidhaan akkamitti akka manguddoon keenya kun waan hedduu keessa darbaa jiran akka hubatamu ammallee sirriitti isaa qindaa'uu qaba jechuudha. Sirna gadaa xiqqaa fi guddaan ittiin bulu kunuunsanii dhaloota boruuf dabarsuuf jalqabbii namoonni warraaqsa haaromsa gadaa irratti godhanii hordofanii hojiirra oolchuun waadaa hayyoota kaleem galmaan ga'uu fi eebba gadaatiin milkaa'uufis carraa guddaadha. Gadaan yoo nama eebbiste kan dhukkubsatanii fayyaa kan dhabe ni horam.
silate ho ya wa kam bulagata ya wa nu dagaimbe ya wa kam bulagata ya wa nu dagaimbe limburkite ho ya wa kam bulagata ya wa nu dagaimbe ya wa kam bulagata ya wa nu dagaimbe ilmaan jaanjillee keessatti eebba gadaatiin milkaa'ee sirna gadaa jaanjillee duukaa bu'ee hojjechaa kan jiru daandii baas irreessoo dhaloota qubee ifaajii hayyoota kalee galmaan ga'uuf hojjechaa jirudha. Jibicha boru kurmaa foonaa keessatti beekanii akkuma jedhamee ilma sabaaf hojjetu abbaan isaa irreessoo hawaas waddeechaa mijaa isaa akkuma dhalateen hawwii raaga itti mul'ateen namguddii jedhee moggaase. Namguddii irreessoo gorsa abbaa dhagahee hojii isaa ilaalee kan irraa dhaalee hawwii fi imaanaa abbaa isaa osoo hin dagatin sirna gadaa saba isaa jajjabeessuun hawaasa keessa jiru biratti haalaan hojjechaa jira. Abbaan kiyya gisee 40 irraa akkamitti hojjetaa ture. Isan na gorsee hojjedhu gadaa hojjedhu namni gadaa hojjetu gaariidha. Namni gadaa hojjetu hin argata malee hin dhabu. Gadaa hojjedhu jedhee abbaa kiyya na gorse. Gisee sanii maal sitti fakkaate abbaan kiyya aannolee 3 akkana qaba. Garuu dureechi guutee jira. Duree aannolee 3 san keessa hayyuu keenya hayyicha keenya horii waan qalu abi alti sadii qabna jabbileen jala lama tokko ofiif qalee tokko isaaf kennee qale loon kee altiin duubatti hafanii garuu eggasii kaafneen horuu malee argachuu malee amneen beeknu. Hojii inni gadaa jajjabeessuuf taasiseen gadaan warri hayyoota yaa'ii baate irratti namguddii eebbisuun maqaa biraa daandii baas irreessoo jechuun moggaasanii fi hayyuun eebbisee maqaa kan moggaaseef daandii baas irreessoo fayya qabeessa fi yeroo hundaa argachuu malee dhabaa fi deegarraa fagaateera. Maqaan koo dur namguddii irreessoo jedhama. Amma daandii baas barana naa baasan. Gadaan maaliif si baasa maqaa kana? Maqaa kana gadaa wanti naa baasiif sirriitti hojjedhe gamma hoggaa jaa barana kana ga'u lafa kana amma irratti manguuran kana natti bitee fi hamma hoggaa jaa ga'utti lafa kana. Lafti kun kan nama tokko nama uffate natti irraa bitee gazaba kiyaan baatee akka irratti manguuraa akka gadaa irratti hojjetamtu godhe. Daandii baas kan jedhamee fi daandii baasee daandii saaqee uummata kana afoo deeme maallaqaan illee humnaan illee guyyaa tokko biraan hafne yaadan illee biraan hafne kanaaf immoo namni tokko maqaa kana kan namaa baasu ifaajjii guddarraan kan ka'e malee callisaniitu maamutti kana waan ta'eef maqaa kanallee argatanii. Duri muudanni majaatti gadaan. Lafa majaasellee deemee gaafadhee manguddoo gaafadhee bakka abboon ta'e duraan itti mangursan aqee warradhee bitee itti mangursisee masqala irratti goosise. Nama guddiin illee maqaan isaa daandii baasitti kan dabre majaa dhaquudhaan achi ardaan tun ardaa teenya jee iyyafatee achi dhaqeeti siiban deebi'ee mari'atee ardaan tun lafti tun muudana itti manguura 40 har'aa jedhee akkam goona jennaa siibas jaalatee egaatti dhaqnee nus nan qannu jennee kan achitti manguuree ardaa san calanqisiisee oduloon fi mararamin kanaan itti fufee daandii baasis makanaaf jaanjilleetiin moggaafneef jechuudha. Gadaa jila baate hundarratti hojii daandii baas irreessoo faarsuun sirbuun hambassaa irreessoo mootii korma irreessoo hawwee korma baay'eetu marsee yaa akka taabota bahee jechuun qabeenya loon isaa ibsuun sirbuun kanas eebba yaa'ii gadaatu godheef jechuun milkaa'ina eebba gadaa sirbaan himu. Korma irreechoo haye hambassaa irroo mootii korma irreechoo haye. Halo rapatar birada berang. Korma irreechoo haye daandii baas irroo mootii korma irreechoo haye. Marse au akatabo tabae korma ibni marse au akatabo tabae. Ebise ayu siba ya isa tivista ebise ayu siba isa tivista. Kisa bakijita. Gagamade basi sura tibba masgalli ga gagamade basi sura tibba masgalli ga ya korma iro boni buluko fata baloni waan jabaatetti nama guddiyaaman itti waan baay'eedha hojjete magaalaa boteetti ammas bitan jenne magaalaa walakkaatti jedhanii waan inni milkaa'e hunda sirbaan faarsuun sirbu. Otu binti de nam guddiyamanitti otu binti de nam guddiyamanitti. Otu binti de nam guddiyamanitti amasairo biagite mangisti.
Ambazair rodi magite mangisti ijarji se mana birofa kata gibbin ijarji se mana birofa kata gibbin babu rasojate ibsitu taka itti babu rasojate ibsitu taka itti ammas biten jenne ganda batasa ditti Dabo ya koromo tanacho Dabo ya koromo tanacho Yaadaan dibaas irroo tolchite maqaa abbeetii boteetti ijaarte hulaa guraarratti keechumaa didichoof joon ijoolleen miizana safartii jedhanii milkaa'ina gadaan isaaf goote faarsuun sirbuum. Anam guddii baasisa ambasaa irree jeturaalchee waraanni bee aburaa baraasana bookkisanaaf. Adaan dibaasa irroo majaa tiksee gachi bargaa bitaa baasisa maqaa abbeetii kaafte qalanjii. Boteetti ijaarte gimbii goraa barri irratti kechaafaaf coon didicha ijoolleen miizana masatti. Kubara koobsaan qabnaan bunnaa beetii guddicha bitte ebba irreechoo qabdaa waaqna beetii tuusi itichee. Akoodanya abbaa milkii nam guddiin dabooratti michee ashaakiltii dhaqota baankii guutee gazzabni tiffee. Biti okunna beeti itti da'i morma irreechoo nam guddii sakarkaaruu jabjab kabit biyya goraatti tore anagaasee waan itti tore. Gaafa jahanjiillee irreessa ba'ee daandii baasii moggaasan maqaa filanii hunduu gafarsa kurmaatti argamanii ijarra hafeef tuftoo dammaaf aannanii maaliyyoo faarse daandii baas arjaasanii jechuun bu'aa eebba gadaa fi milkii argame faarsuun yaa'ii ba'ee jiddootti sirbu. Gaafa irreecha gafoo jahanjiillee eebbise muruun daandii baasii baasanii filanii maqaa kana turuu. Gotii gadaa yaamanii seera itti tumuuf gagammada baantuu uramaa oonadhii isaa itti furuu. Yebbisanii doobbaa irroo bulloo gafarsatti tuftaan dammaaf aannanii ijarraa saambisu rabbi. Sibaa kan koo eebbisee warrellee afaan afajee uwwisanii bullukkoo itti fiiqixxee chandirratti. Farsee bicaa waraloon garaasoo waraqata fide faruun tante baasisaa bitumaa birgaa si jabbatti. Yebba gaarii argatu wanna gaarii hojjetanii dandi baasii baasanii nam guddii dharraa qayyaran. Mario farse ani arjaa diroo bisesani. Farse ani wandi diroo bisesani. Sirni gadaa bu'uura sirna dimokiraasii addunyaa ittiin bultu wanni jedhamee fi miseensonni gadaa marsaa bulchiinsa isaanii morkii filannoo fi walitti mufannaa tokko malee aangoo waliif dabarsum. Kanaaf yeroo jila gadaa geggeeffatan nagaan aangoo waliif dabarsuu isaanii yaadachuun sirbaan waliif ibsum. Yaa gadaan dootii qabdi dhuftumaanuu namni ragdagaa dhaadhaa diimaa guddee hongooftaa barricha lagaa. Yobarru nyaata hirku gabase sanduufi nyaata kunis ijoollee marfanya godama ibsitu abdata lolaatu gabasammoo fayyomboortu jabbatee harkaan. Ittaan daartii ragragi fayyinsaa mirganata
yaa galgalii kiyyatti ijoollummaanuu sabbate maqaan jagna hunda faarsee gurbee jorroo dhiiraa taaksise bubbee. Durumarraa kaasee abbaa keerraa kaasee gadaa kana abbaan keessi akka taatti hojjetaa sirriitti hojjetaa. Anis immoo faanuma abbaa kiyyaa qabadheetan gadaan kun akka jajjabaatu seerri Oromoo kun akka duubatti nu jalaa nafne akka nu jalaa hin cabne tokkollee akka duubatti nafetti qulqulleessinee akka hojjetamu. Gadaa mudanaa kana dura bu'ummaan jalqabaa qabee haga xumuraatitti namni ifaajjii guddaa itti ifaajee isaanii kanaaf galata guddaa qabu. Jaanjillee mulutu jaalata jechuudha. Sirna gadaa waan inni hordofuuf jaalatamaa waan ta'eef qabeenya ofii oduun mararamin sirna gadaatiif jecha dura asitti lafa hoggaa kana hamma ega gadaa fudhanne hanga hoggaa ja'a isatu asitti kaffalaa ture ummata kanaaf jecha. Ardaan tun immoo ardaa warreetii fi ardaa nuyi siiba fi warre ilmaanaadhati. Qachaan nu takka gisee hundaa asumatti hojjanne jechuudha isaanuma wajjin. Kanaafuu jaanjilleetiin achitti dhaqnee majaattillee lafa san bitee akka ummanni irratti manguuree masqala aadaa isaa ibsaa ibsee okolee loonii kan godhatu achitti kan taasise daandibaas nam guddiidha. Ummannis akkasuma isa jaalataa innillee gadaa jaalataa. Magara kana akka laaltan kana amma hin qoqqotamee nu jala bu'amu kana malee anatti isinii kaffalaan eebbisaadha nuyi. Rabbi si haa kennu jenneen eebbifnee jaan kun harka duraatillee faaraan qaqqabu ifa gaafa gadaan tun eebbiftee fi manatti galeetti siin ciifne fayyaadhaan nu wajjin hin taphataa hamma ammaatitti gadaan tun nama eebbiftii argachuu malee horuu malee ol deemuu malee ifasi mana bituu malee mootummaan illee shallamuu malee itti deemuu malee takkaa gaddeemin beeku gadaan nama eebbifti maqaan nama sayyamuutu jira hayyuutu sayyamaa fi amma mijaan kun isaan ari'afu hin dammaqanii hin qalanii wanni fe'illee yoo balleecha hayyuutti dhiyaatee yakkisaan jedha malee akkasumatti namni isaan isaa seera qaba akka Oromootitti seera qaba seera lallabanii fi maqaa baasanii fi kennaniif. Caa kana waan nu guddise sirna gadaa kana duukaa nu bu'ee haga dhumaatitti nu xumursiise yaa'ee naftillee kanarraa barnoota argatte sirni gadaa jaanjillee sirni gadaa Oromoo kun akka fiixabamu. Kan laalcha iyyaatitti hin argine wanni hin quufne nu kaffalee dubirrii takka yaa'in tuni gazaba sanitti makin nu kaffalee bara lama bakka abboonni teenya dur 80 baranaatii 40 baranaatis irratti hojjetan namni baay'ee maaltu achi deema jee wal di'aa ture hayi rakkoon hin jiru jee raawwatee nu dura deemee waa hundaa nu sirreecha raawwatee haa akkamitti hanqanna kan jennu achitti illee bara nama guurree gallee haa eebbifamu ammallee haa eebbisu biyyi kun jarraa isa hambisuun jira. Jaanjillee biratti bulchiinsa gadaatirra kan jiru miseensi mudanaa aangoo bulchiinsa meelbaarraa fudhatee ture. Kanaaf aangoo meelbeenyi eebbisee kenneef sani yeroo jila bahan mudanni bifa galateeffannaatiin sirbaan himu. Dukani baza balalo azadi duruani Aulfatu melbenye bumana kenegada Aulfatu melbenye bumana kenegada Aulfatu melbenye bumana kenegada Yalenye silmadba zabanyabo tamarata Namajitanga me vitadagni raboy hatata hoduna garbide watiyo naratigamata hoduna garbide watiyo naratigamata bakungude okale degna makarrafadat ya rabbi zigalata jado tuyunanga egata rabbi zigalata Gadaan marartuudha kanaaf warra gadaa beekuu fi kabajuuf iddoo guddaa qabdi. Sirna gadaa Oromoof waa hunda taate tanaa akka sirriitti jaalatan sirbaan dhaloota marsee cinaa bahee kana gidduutti manguddoonni bifa aartii sirbaatiin dhaloota dhaalchisu. Amma gadaa jaallu gurbeel mikootillee na mararu ijatan taateemti dura hoggatoo rafee garagalu. Shai muluna valja sirban raga tantaru nama dubbi beeku male undi beeke mo chattingalu na valji yaro bandi gadalen jajalote rabbi na valji yaro bandi goba
yoo sirna gadaa gaggeeffamu falas ta'ee waaqa kadhachuuf kan qalamu korma loonitiin. Dhiyana miseensota gadaa fi keessummoota jila gadaa irratti hirmaataniif nyaanni dhadhaa loonitiin cuubametu qophaa'a. Dhibaayyuun aannan loonitiin raawwatama. Kanaaf sirna gadaa keessatti loonii fi wanni loonii gahee guddaa qaba. Bu'aa loonii kanas osoo hin ibsin bira hin darban. Dallu siree jaallee dilbaa warii gorbatti bira. Tika kange garra kango takuyu nole sibira. Kaula tangesa badala fengesa takigira. Bokiza dama kormi abaloni sore sajira. Jarri sati washa jira kalubuni tantu bilbila. Kuna rakangesa kube borri garena barsuchira. Tuwarra darum tatarta wajatu kira. Barakamba seviji. Dura bazum nuti tirtira, jalan jubuna damdu, matu bisa timba takitiran. Lawa mare boni saba mangisinu mira kukoba. Nama jabaa biyyaaf waan gaarii hojjetee dabaree guyyaa yaa'ii gadaa walitti baatee hojii isaa tarreessuun faarsan sirbu. Miseensi gadaa fuulamarra jirus jabaa fi hojii cimtuu miseensi gadaa hojjete faarsuun dhaadannoo fi sirbaan agarsiisu. Duutiin oltu baata rajjaa gira majbiitti abdate nyaaraan guruu namatti abbaayee sarakkate. Dhabde wabcoo makitti katamaa muluu daraddarte. Ekumasi kate kalarago biya barambarazi matiti jate eka karunga zadwe eka si baba yatte malte karri chirago ke zadunan eka si baba yatte malte wad bochiza karru galgo fardiya e bitti wal marte si bochifte hiriyani mimanan kunga dinagde Watu dua kazalaba, oto kate kabasa karte. Dua wajon umde Rabbi kandura tu dadabe ambi. Wajon umde Rabbi wajon umde Rabbi. Goba. Angamira daga kare dilba bambi tikatu kalle. Sirni gadaa duudhaa hawaasa Oromoo sirna dimokiraasii bu'uureessee wal bulchiinsa namaa jaalalaa fi fedhii irratti hundaa'e kan agarsiisu sirna cimaadha. Biyyoonni addunyaa seera adda addaa baafatanii kan itti wal bulchan calanqee dimokiraasii dubbatanis akka sirni gadaa bu'uureessatti kan galmaan ga'e tokkollee waan jiru miti. Dimokiraasiidhaan bulla jedhamee dhaadheeffamus hojii fi gochaan addunyaa lammiilee isaanii ittiin hoogganan dirqamaa fi biyya hedduutti afaan qawweetu baay'ata. Kanaaf yoo dur ta'e malee dimokiraasiin sirna gadaa keessatti yaadamu biyya addunyaa kanarra inni jiraan dhugaarraa waan fagaate. Sirriidha sirni gadaa sirna dimokiraataati. Waggaa 8 dhiibbaa malee fedhiidhaan hoggattoo karaan isaa ga'e walii dabarsaa jira. Sirni mootummaa fakkeenya akka hoggaa 5 filannoon deemu ta'ee fakkeenya ta'ee dhiibbaa qaba. Dhiibbaan isaa maali? Tokko angorraa bu'uu jedhee raawwatee humna makatee dhiiba. Siraata saniin dabaree godhuu hin danda'u. Hindi dhiibbaa godha. Bakkeen inni iddaan godhe kan. Amma duraa kan fudhatu halchiisaa halchiin illee akka keessatti akka hojjetu kan xaanu illee akkasitti akka hojjetu. Gadaan kun gadaan Oromoo kun tokkollee akka duubatti namnetti akka maaragiin hojjetamutti seenaan abboota keenyaa seenaan Oromoo jaanjiillee hojjetu wanti jaanjiillee hojjetu akka hojjetamu. Miidiyaan kun as dhufee uummata kana waraabee aadaa naannoo kanatti hojjetamaa jiru kana akkas ifatti baase addunyatti mul'ise aadaan akkanaa gadaan akkanaa hin jira kan jirullee xiyyeeffannaa argata waan ta'eef ulfina guddaa qabu. Ramaja,